Dhaabbileen oduu fi odeeffannoo idil addunyaa Israa'el gaazexeessitoonni haala Gaazaa akka gabaasan akka hayyamtu gaafatan. Ejensiin France Press, Associated Press, BBC fi Reuters har'a akka jedhanitti Israa'el gaazexeessitoonni haala Gaazaa sodaa tokko malee akka gabaasan hayyamuu qabdi jedhaniiru. Dhaabbileen miidiyaa kunneen ibsa waloo kennaniin gaazexeessitoonni isaan biyyootii keessa jiran beelaa fi rakkoolee biroo mudachaa akka jiru himaniiru. Dhaabbileen gargaarsaa 100 ol ta'an lammiileen Falastiin qulqulluu fi ogeeyyiin miidiyaa beelaaf saaxilamuu isaanii irraa deddeebi'anii dubbataniiru. Gaazexeessitoonni daangaa maleeyyii erga waraanni Gaazaa jalqabee gaazexeessitoonni 200 ajjeefamaniiru jechuun dubbatan. Hidhattoonni faannoo naannoo Oromiyaa keessatti gurmaanii akka socho'an ibsuun haa ta'u malee ajjeechaa tibbana naannichatti lammiilee nagaa irratti raawwatame keessa harka hin qabnu jechuun haaleem. Hidhattoonni faannoo adoolessa 11/2025 naannoo Oromiyaa Shawaa Lixaa Aanaa Noonnootti daa'ima ji'a 6 dabalatee lammiilee nagaa 16 ol ajjeessan jedhamaniif harka keessa hin qabnu jechuun haaleera. Naannichatti godina Shawaa Lixaa Aanaa Noonnoo ganda Qondaalaa keessatti adoolessa 11 daa'ima ji'a 6 dabalatee lammiilee nagaa 16 ol hidhattoota faannoo naannoo giddu galeessaa Itoophiyaa godina Guraagee irraa dhufan jedhamanii ajjeefamuu jiraattonnii fi ajajaan poolisii godina Noonnoo yeroo sanatti Addis Istaandarditti himaniiru. Dhimma kana ilaalchisee hoogganaan faannoo Addis Istaandardiif ibsa kenne tokko waraana naamusaa fi sirna qabuu qabna jechuun himannaa hidhattoonni faannoo haleellaa kana keessa harka qabu jedhu haaleera. Ministeerri dhimma alaa Ameerikaa Ruubiyoo fi muummichi ministeera Itoophiyaa Abiyyi Ahmad dhimma yeroo irratti mari'atan. Ministeerri dhimma alaa Ameerikaa Maarko Ruubiyoo fi ministeerri muummee Itoophiyaa Abiyyi Ahmad galma waloo nageenyaa fi guddina diinagdee Itoophiyaaf gaanfa Afrikaa ilaalchisuun bilbilaan mari'achuu dubbii himtuun Taamii Buruusee waabeeffachuu ministeerri dhimma alaa US ibse. Ministeerri dhimma alaa Maarko Ruubiyoo muummicha ministeera Abiyyi Ahmad waliin haasa'uun kun yeroo muddamni naannoo Tigraay keessatti dhagahamaa jiruu fi Eertiraa fi Itoophiyaan ammoo wal himachaa jiraniittidha. Ministeerri dhimma alaa US marii isaanii muummicha ministeera Abiyyi waliin taasisan kanaan barbaachisummaa marii fi tasgabbii naannichaa hubachiisaniiru. Akka ibsa ministeera dhimma alaa kanatti Ruubiyoon haaromsa diinagdee Itoophiyaan taasiftee kan dinqisiifatan yoo ta'u daldalaa fi investimentii US babal'isuuf carraa guddaa qaban kaasanii dubbataniiru. Mariin dippiloomatiin olaanaa Ameerikaa muummicha ministeera Itoophiyaa waliin taasisan yeroo pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp dhimma hidha haaromsaa laga Abbayyaa ilaalchisuun dubbii falmisiisaa ijoo dubbii ta'e kaasaa jiranittidhas. Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp Itoophiyaan irra caalaa hidha haaromsaa guddicha mallaqa Ameerikaan ijaartee jechuun yeroo sadaffaaf irra deebanii dubbataniiru. Mootummaan Itoophiyaa himannaa pirezidaantiin US irra deddeebiin hidha Abbayyaa Ameerikaatu mallaqaan tumse jedhan kana dogongora jechuun ibsa baaseera. Ibsa guyyaa har'aa magaalaa Finfinneetti kennameen hidhi haaromsaa gama faayinaansiin dhibbeentaa 100 humna ofiitiin ijaarame jedhaniiru aangawoonni. Tiraampis jedhan dhugaan jiru piroojeektiin kun ummataaf mootummaa Itoophiyaan ijaarame jedheera. Waajirri qindeessaa piroojeektii hidha haaromsaa guddicha Itoophiyaa fi US hariiroo waggaa 120 guuteef murteessaadha jedhamee qabu. Hariiroon kun bara dargiin ala cimee kan itti fufee ture. Keessumaa bara Addawaawii Itoophiyaan sochii shororkeessitoota Somaaliyaa keessa adamsuun Ameerikaa waliin michummaa ishee cimsatteetti.
Ta'us waraanni Tigraayitti adeemaa ture hariiroo cimaa biyyoota lamaanii qoree ture. Sarbamni mirga namoomaa jabaan raawwatuu fi waraanichi mariin akka furmaata argatu gaafachuun Ameerikaan irra deddeebiin yaaddoo himataa turte. Gama kaaniin Itiyoophiyaan Ameerikaa dabalatee biyyoota lixaa gidduu seentummaan himachaa birmadummaa ishee kan dhiiban ta'uu ibsaa turte. Waraanichi yeroo hammaatetti pirezidaantiin Ameerikaa yeroo sana Joo Baayiden Itiyoophiyaa adabuuf tarkaanfii fudhachuuf fulbaana 2021 ajaja dabarsanii ture. US hooggantoonni Itiyoophiyaa Ameerikaa akka hin seenne dhorkuun alatti deeggarsa diinagdee fi nageenya Itiyoophiyaaf taasistuu dhaabdeetti. Daldala qaraxaa bilisa agawaa akka haqamtu gochuun lammiileen 20 ol ta'aniif keessumaa paarkilee industirii keessa dalagan hojii akka dhaaban ta'iram. Itiyoophiyaatti ambaasaaddarri Ameerikaa Ervin Masingaa haala yeroo Itiyoophiyaa fi tumsa Ameerikaan bara haaraa 2025 kanatti taasiftu ilaalchisuun jalqaba waggaa irratti ibsa kennanii ture. Ibsichaan Ameerikaa fi Itiyoophiyaan hariiroo waggoota 120 lakkoofsisee kan qaban ta'uu eeruun ammas walitti bu'iinsa keessoo lubbuu fi jireenya lammiilee gaaga'aa jiru furuu keessatti tumsi Ameerikaa daraan kan cimu ta'uu himan. Itiyoophiyaa walitti bu'iinsa balaafamaa lubbuu fi jireenya uummata ishee gaaga'u keessa akka baatuuf deeggarsa itti fufti jedhan ambaasaadarichi. Gareewwan hidhatanii naannoowwan Amaaraa fi Oromiyaa keessa socho'aa mootummaa waliin mari'achuuf qophii ta'an deeggaruufis qophiidha jedhan. Kana duras karaa adda addaan sagantaa adeemsa koomishinii hidhannoo hiikachiisuu fi haaromsa DDR akkasumas naannolee walitti bu'iinsaan miidhaman deebisanii ijaaruuf oolu mallaqa doolaara miliyoona 16.4 deeggarsa taasisuu yaadachiisan. Oduu xumuraatiin pirezidaantiin Isaayyaas Itiyoophiyaan dubbii barbaadurraa rakkoo keessoo ishee haa furtu jedhan. Itiyoophiyaan dubbii barbaadurraa rakkoo keessoo ishee furuu irratti haa xiyyeeffattu jechuun pirezidaantiin Eertiraa Isaayyaas Afawarqii dubbatan. Gaafiif deebii guyyaa roobii miidiyaa biyyaalessaa Eertiraa irratti darbe irratti kan isaan gaafiif deebiin isaanii kun kan torbaan darbe irraa aanee fi dhimma biyya keessaa irratti xiyyeeffata jedhamus hin taane. Turtii isaaniin waa'ee biyya ollaa Suudaan akkasumas gocha michuu Itiyoophiyaa kan taate Yuunaayitid Arab Emireetii himachuun dubbataniiru. Bulchaan Eertiraa waggoota dheeraaf bulchaa jiran kun torbaan darbe nuti nagaa barbaanna waraana ololaa kan nutti bane aangawoota Itiyoophiyaati jechuun himatanii turan. Gama Itiyoophiyaatiin ammatti dubbii isaanii irratti deebiin kenname hin jiru. Pirezidaantichi dubbii isaanii miilanaanis dhimma Itiyoophiyaa kaasuun haasaa dubbii barbaadurraa rakkoo keessoo furmaata barbaada jedhan furuu irratti akka xiyyeeffatu irra deebiin akeekkachiisaniiru. Pirezidaantiin Isaayyaas torbaan darbee xalayaa Itiyoophiyaan dhaabbata biyyoota gamtoomaniitti ergitee eeruun himannaa sobaa ajaa'ibuu jechuun dubbatanii turan. Waraanni Eertiraa bakkeewwan Itiyoophiyaan daangaa irra jiran to'attee akka jiruu fi badiiwwan hamoo dalagaa jira jechuun mootummaan Itiyoophiyaa xalayaa UN'if ergiteetti. Himannaa mootummaa Itiyoophiyaa kan waakkate pirezidaantiin Isaayyaas paartiin badhaadhinaa qophii waraanaa taasisuu dhoksuuf soba rakasaa dhiyeesseedha jedhan. Gaafiif deebii guyyaa roobii uummataaf ifa ta'e irrattis biyyi isaanii fedhii waraanaa keessa seenuu akka hin qabne dubbataniiru. Daawwattootaa fi dhaggeeffattoota Ardii Miidiyaa Konnekshin oduuf odeeffannoo narraaf qabannee kanuma hanga oduu biraa qabadhee deebi'utti nagaan tura.